Egaa kabajamtoota hordoftoota Team Media. Hadda akkuma beekamu Fu'aadtu ijoollee mooraa keessatti qabee gaafii tokko lama gaafataa ture. Hadda immoo ani kaameraamaanii isaan ture. Mee Fu'aadiin kana qabeetan isa ijoollee nyaachisaa ture irraa mee tokko lama qabbee jireetan qabee dhufe mee gaafiif deebii isaa wajjin goonee nu wajjin hordofaa. Egaa Fu'aad kam nagaadha miti? Andagaa mee gaaffii ijoollee mudannoo isaa mudate gaafataa turte. Mee ati immoo hadda maaltu mooraa kana keessatti si mudate mee nuuf qoodi? Guddaa galatoome Saalim Jamaal. Egaa akkuma beekamu namoota tokko tokko gaafataa kan ture mooraa kana keessatti deddeemee jechuudha. Egaa namoota kan mudate injira waan baay'eedha. Garuu waan muraasa siif qooduudhaaf jechuudha. Jalqabarra gaafan kutaa 12ffaa qoramuudhaaf mooraa kana seenu saanii ittiin nyaatantu jira. Egaa akka aadaa keenyaatti immoo saaniin gaafa nyaanni tokko nyaatamee ka'e saaniin hin dhiqama miicameeti kan deebi'u. Amma gaafa dhannee akka nyaata fudhannee nyaannee kaanee jennu saanii irratti nyaadha sanan dhiquu deeme beektaa miicuun deeme. Miicee gaafa kana bakka itti miicatu deeme gaafa kana miicuu dhaadhu miicayyoon tokko jirti kan saanii kana namarraa fuutee intini kottu ijoolleen miicatu barnuutu miicaa hojii keenya inni naan jette maali barne aadaa keenya barne waa irratti nyaata dhiisuun hin danda'amu miicamee deebi'a naa lakki hin danda'amu atisuma nyaata qofa fide kaa'ee naan jettee naan akkasitti mudannoo ajaa'ibaa kun mudate naan geessee egaa saanii achi kaa'etan dhiisee deebi'e guyyaan guyyaa gaafa sanaatti gaanga'u nyaata nyaannee makaanee saanii mageessi keenya boolee miicuu wanta hin jiru. Egaa kun hawaasa keessaati safuu cabsuu jedhama asitti garuu safuu cabsuu miti. Egaa kun mudannoo tokko gama biraatiin immoo mudannoo yoomuu hin deeganne keessaa immoo tokko laabrariin dubbisaa kan ture mana kitaabaa keessa jira galgala. Sa'aatiin kun baay'ee deemeera naannoo sa'aatii almost naannoo sa'aatii 6 waan akkasiisaa baay'ee gaa'aa sa'aatiin sun sa'aatii rafiitiiti gaafuma jiraatte sa'aatiin sana rafta. Garuu immoo keessi mooraa keessatti immoo gaawwan akkasii hin jiru naannoo qormaata wayitii faayinaalii godhaa keeran fakkaata. Sababii kanaatu dubbisu bilbilii tokko bilbilama. Automaatikaalii amma waan madawwalama maaliif kan dawwalama jiru jedhee bilbilii sun garuu maqaan hin baafne nama sana hin beeku eenyuun akka ta'e hin barre nama sana maqaan hin baafne waan ta'eef miiseejiin barreessee laabrariin jiran jedhee inuma didee bakka amma dawwale zan bakka waan godha beetan achi keessatti fuudheen sagalee gadi qabeen jechuudha jedheetan eegale sagalee gadi qabee hasaasaa jechuudha daawwattoota keenyan hasaasaatiin kan naasee achi keessatti garuu haasoo hin danda'amu laabrarii keessatti haasoo hin danda'amu hasaasaati kan naasee otuun hasaasuu luukti isa laabrarii keessaa eegaleen dhaqee bakka bulmaata kooti doormii bakka doormii gahee gaafa na kana balbala kana rurrukutee ijoolleen keessa jiru balbalan irraa banaa dhagaa rurrukutee istiil hangam balbala rurrukutee dhaqee bakka algaa kooti doormii ka'u hin mana saasaaraan buddee ka yaadadhee keetan bakka hin jiru kana gaafan teessa jedhu maal fana saasaaraan doormii hin jiru reefuu yaadadhee san achi indegana illee maatiriyaalii illee fudhadhee deemin ture iyyuu indegana deemin fi maatiriyaalii illee fudhadhee egaa kun yoomuu mudannoo ani yoomuu hin daganedha. Egaa namoonni mudannoo adda addaa qabdanu gamanumaan dhuftanii gara keenyatti bilbilas intini baay'ee jalesiniif keenya gara hawaasaatiin gaachuu dandeessu namoota baay'ee illee gaafataatti kan jiru waan ta'eef jechuudha. Guyyaa tokkos illee nan gaafadhe yaada. Hayyee. Egaa gamanumaan galatoomaa jechuun barbaada. Ayyee galatoomi gaa Fu'aad isinis waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Buna maalan nuga maashoo koo takkitte na jalaa dhukuba.